xaaraan sadaffaa eega dhufte booda yoo hiikte wilii fi isii walumattuun deebitan yoo deemtee nama biraa heerumtee nama biraa sanii wajjiin wal lolanii sunis sirraa hiikee isii qulqulloofte akkasii yoo fuute malee wilii eega sadiitti hiikamte booda walit deebuun hin jiruma. Sadiitti hiikuu jechuun akkasitti yeroodhaan qaaxaroorra hirree hiikuusani jechuudha. Ammoo bakkuma takka sadiitti hiikoogaa jiran sadi arkamtu tana Umar ibn Khaxaabii karaa godhe malee duraan hin turre jechuudha yeroo ergamaadha. Durumaanuu sadiitti hiikuun shari'aan ala. Abdullah ibn Abbaas dhufee namtichi tokko gaafate yan warra kiyya sadiitti hiikee kamii kan arkamte jennaani bo'ati deem rabbittuu dilooyte hiikaan arkamte jee jallolaaf himma suni. Abdullah ibn Abbas namnummaa wanne xalaaqu salaati waayida hiikaan sadii takkuma lakkaa'amuu turtee qa'odeeyse ka ergamaan Ibraahim alayhi salaatu wassalaami Abdullah ibn Abbas ifiifu lolaaf jecha Umariis akkasuma lola namni kun jarjare oomishina rabbiin lafa kaa'eef itti deemuu dide qaaxaroon hiikaa jee eega rabbiin akkanatti oomishina kenneef kana diigee maal godhee nasiyaa rabbiin yaadeef dhiisee bakkuma takka sadii hiike je'e isii san akkuma isaan jaanitti yoo dhiifneefoo je'ee warra filaa shuuraa membarii isaa sanin mari'ate shuuraa membarii namni jala dubbatu hin jiru. Kanaafuu namuu cal je'ee Umar achumaan dubbiirra geggeessee sadiitti hiikuun sadii haa ta'u je'e bakka innummaan lolaaf akkas godhe maasiisi tolaafii miti dhuguma akkasitti hiikamuun qabu jechuudha. Dhiiroo duuba yoo sadiitti hiikne namni suni akkami maal haa taatume hiikaan sadii akka hadiisaa yoo taate takkuma lakkaa'amuudha namtichi jarjaree yoo hiikellee. Ergamaan loluudhaati susanirra nu qajeelchaa jiran yeruma ergamaa keessa gurbaan tokko sadiitti hiikee ergamaan lolee ayula'abu bikitaabillaahi wa ana beeyna azuurikum odootumaan anasin jidduu jiruutuuyi saboo hukmii rabbiitiin taphatamaa duruu quraana taphachuu eegaltanii je amma duuba asitti faxalliquunna isaanii haali ciddateenna qaaxaroo isaanii keessa hiikaa yeroo isaanii keessa hiikaa jechuun isaanii dhiigarraa qulqullaawee odoo walqunnamtiin adeemsisin hiikuu saniitu iddaa je'ama. Waasul iddata jechuun yeroo san ammoo ganaa lakkaawaa tikfadhaa wattaqullaa rabbi sodaadhaa rabbakum jechuun rabbi gooftaa keessan san sodaadhaa.